sila baafadhaa hundumti keessan. Kutaa sila dubbifame iddoo aarsaatti ergaa Pheexroos duraa 6:11 nu dubbifameera 8-9 irra deebinee 7-8-9 irra deebi'a. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa. Of qabaa dammaqaas. Seexan nama jaajiin keessan akka leencii yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadeen naanna'a. Dhiphina sanyii isaa kan keessan ni kuni obboloota keessaa warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beektanii warra amantiitti jabaattan ta'a. Seexanaanis mormaa. Seexanaan mormaa. Kan baay'een godha jirtu addoon addanaa duwwaadhaa. Mee walitti sinnee teenyee dubbii Waaqayyoo dhageenyu please. Warri duuba jirtan kottaas. Come forward. Maal ammoo afaan hidhannaa dhiifteettu maaltu gara nu baqachiisa. Ooluma siqaa. Olum. Namni itti falmu hin jiraatu. Waaqayyoof galanna ta'u. An keessan iddoo. In kadhanna Waaqayyoon. Gooftaa bara baraa. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenya bara baraan mootii kan jiraattu omtuu kan sin dhabamsiifne ulfina keerraas kan sin buufne ati Waaqayyoodha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yesuus Kiristoos jennee sanuu asii 90 si waamnu addoo ta'uttis addoon taanettis ergamoonni maqaa kee waaqarraa dha'uudhaaf hin hollatu Kiristoos. Namni maqaa kee kana dha'uudhaaf garmalee hollata. Yaa Waaqayyoo Waaqa jiraata. Nu garuu bifa waaqummaa kee namummaa uffattee nu gidduu waan deddeebiteef akka namaatti si ilaalla ammas kanaanis si beenna. Ati garuu Waaqa bara baraati. Waaqa bara baraa Waaqa yuunivarsii kanaati. Waaqa isa jiru sa mul'atuuf isa mul'anneeti ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo si waaqeffannaa nu waaqeffami. Si barbaannaa nu argami Yesuus. Dubbii kee kana keessaan nutti mul'isi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ameen. Mata dureen koo dammaqaa jedha. Dammaqaa, be awakened. Dammaqaa. Kan inni dammaqaa hidheef immoo 7-8 inni isinii waa yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataa dhiisaa. Of qabaa dammaqaa. Seexan nama jaajiin keessan akka leencii yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadeen naanna'a. Dhiphinaa sanyii isa kan keessanii kun obboloota keessa warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beektanii warra amantiin jabaattan ta'a. Seexanaa mormaa yeroo gabaabduudhaaf erga dhibbattanii booddee itti fufaa. Seexanaan mormaa dammaqaa lakkoofsa 8 irraa of qabaa dammaqaa. Kaarratan dubbachuu barbaada dammaquu. Egaa amajaajiin keessan akka leencii yeroo beela'u naanna'ee aaduutti isin naanna'ee aadaa jedha.
yeroo attamii kan ta'e gadi buunee booddee waan dubbifannu mul'ata 12 keessa yeroon isaa yeroo hundumaati kan inni naanna yaadu yeroo hundumaa naannaa yeroo hundumaa nama riqimsu barbaada. He looks for convenient time. Convenient time barbaada. Yeroo isaa mijatu barbaada. Seexanni eenyunni seexanni seeduu fi seexanni maqaa 19 macaafa qulqulluu kana keessatti maqaa 19 waamameera. Maqoota sana hundumaa dha'ee dubbachuun danda'ama. Seexana jechuun afaan warra Ibraayisxiitti adversary yookiin immoo diina jechuudha. Hiikni isaa sagalichi sagalee warra Ibraayisxii yookiin immoo warra Ji'uuti. Diina jechuudha. Diiyaabiloos inni jedhu immoo afaan Giriikiiti. Kakuu moofaa keessatti diiyaabiloos inni jedhu hin jiru. Diiyaabiloos inni jedhu kakuu haaraa keessatti agartu. Diiyaabiloos inni jedhu kun immoo hiikni maqaa isaatii haddeessitu, ammeessitu, kasaash isa jedhamu. Accuser isa nama ammeessu yeroo hundumaa nama haddeessudha. Kun hundinuu hojii isaa kan mul'isudha. Maqaan isaa hundinuu amala isaa hojii isaa kan agarsiisudha. Hojii seexanaa. Iyyaasuu luba Iyyaasuu hangafa lubootaati. Iyyaasuun mee waan inni godhe hojii ammeessuu isaa hojii addeessuu isaa achi argina. Mee nuuf dubbisu daagim Zakkaariyaas 3:1-5 itti baafadhaa. Ittaansine mul'ata 12:10 dubbifna. Kutaa baay'ee miti har'aa iddoo lamaan tokko caalaa ergaan koo gabaabaadha. Kan ergan isin dhageesse booddeen kadhanna gara dhumaatti. Zakkaariyaas 3:1-5tti hojii isaa laallame. Mee nu dubbisi daagim. Sii kennu maayikii. Kunooti. Okay. Yeroo kan biraa immoo Iyyaasuun hangafni lubaa ergamaa Waaqayyoo dura utuu dhaabatu seexanni immoo isa ammeessuudhaaf gara mirgaa isaa dhaabbachaa utuu jiru inni anatti argisiise. Yommus ergamichi Waaqayyoo seexanaanii Waaqayyo si haa ifatu seexana nanaa Waaqayyo inni Yerusaalemiin fo'ate si haa ifatu. Namichi kuni akka mukukkula ibidda boba'aa jiru keessaa butameeti mitiiree jedhe. Yeroo sanatti Iyyaasuun uffata xuraa'aa uffatee ergamicha dura hin dhaabata ture. Ergamaan sun warra isa dura dhaabbatan sanaan uffata isa xuraa'aa sana irraa baasaa jedhe. Iyyaasuudhaan immoo kunoo ani yakka kee sirraa fuudheera. Uffata cidhaa immoo sitti nan uffisa jedhe. Ergasiis marata qullaa'aa mataa isaatti maraa nan jedhe. Isaanis utuu ergamaan Waaqayyo achi dhaabbachaa jiru maraticha mataa isaatti maranii uffata isatti uffisan. Amen. Thank you. Amma hiikni isaa kan King James yookiin kan abbaa gammachiis hin finne asirraan isin dubbisa King Jamesiin. And they showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked you. Waaqayyotu maqaa isaatiin seexana ifata. Ergamaatu ifata miti. Isa kana qajeeshuuf jedheen. Ergamaatu ifata tun ta'in. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you. O Satan, even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke you. Is not his brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Amma gaagarreerraa hangafa lubaatii hangafoonni lubaa waan uffatan yeroo hundumaa beekamaadha. Mataatti waan kaa'atan qabu. Kanaa gadi amma godaatti waan uffatan qabu. Uffata adii,
uffata miidhagaa uffatu. Amma iddoo kanatti garuu Iyyaasuun filtii jedha, wayyaa xuraaffatee dhaabatedha. Seexanni immoo isa ammeessuudhaaf dhufee bukkee jaajjeedha. Iyyaasuu bukkee duwwaa jaajje miti. Iyyoobiinis kasasuudhaaf fuula Waaqayyootti teessoo Waaqayyoo dura dhaqee kan dhaabate agarra. Kanaaf yeroo hundumaa ammeessaadha seexanni. Isin ammeessaa, isin kasasaa, opportunity barbaada nama liqimsuudhaaf, isin liqimsuudhaaf jedha. Attamitti akka inni liqimsu booddeettan isinitti dubbadha. Nama liqimsaa, yeroo hundumaa nama ammeessaa. Waaqayyo garuu gosh ittiin hin jenne. Yeroonni Iyyoobiin ammeesses, yeroonni Iyyaasuu lubicha ammeesses itti gammade miti Waaqayyo. Shaayifatu Waaqayyo ittiin jedheedha. Maqaa isaatiin ifate Waaqayyo. Maqaa gara biraan hin jiru Waaqaaf lafarra. Maqaa Waaqayyo jiraataarraan kan hafe. Isaan ifate, shaayifatu inni Yerusaalemin filate. Inni Yerusaalemin fo'ate, shaayifatu ittiin jedheedha. Har'as maqaa isaatiin inifatama seexan. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Yoom yoom ammeessaa mul'ata 12 irratti miidhagaa yoom akka nama ammeessu. Guyyaa sanbataa dhufaa laata? Guyyaa kamidha? Nu dubbisime. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyo keenyaa, aboonis kan Masiisaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gad darbatameera. Ameen. Haleluuyaa. Maal ta'eera? Darbatameera. Hadheessituu yoomiif yoom? Halkaniif guyyaa. Halkaniif guyyaa inni obboloota hadheessu Waaqarraa gadi darbatameera. Samii kanarraa waa'ee mul'achuu Yesuus hin barsiisaa tureera. Guyyaa 4 hin barsiiseera. Omaa inni darbe baay'ee isinitti cimnaan nan naabe malee nan xumure miti. Xinnoo ulfaataa taanaanan dhiise. Achirratti yeroo Yesuus Kiristoos misirroo ol buta'u gara Waaqaatti ol fudhatu, wanti Waaqayyo godhu, wanti Kiristoos godhu seexana Waaqarraa gadi darbachuudha. Samii kana qulleessuudha. Yuunivarsii kana qulleessuudha. Kanaaf achirraa hadheessituun obbolootaadha. Gad darbatameera. Inni yoom isaan ammeessu? Halkaniif guyyaan taa'u yeroo itti teessu. Yeroo nuyi bashannannu sin bashannanun. He is looking for opportunities. Si cabsuudhaaf, si gatuudhaaf, masmararraa laayiniirraa si kaachisuudhaaf, maanoo si tuqsiisuudhaaf ganamaaf galgala ejjeta irratti. Maanoo nama tuqsiisa. Laayinii kee irraa si ceesisa. Laayinii hafuuraa, geggeeffama hafuuraa, jireenya hafuuraa irraati maanoo nama tuqsiisa. Isaa ifatu Yesuus. Kanaaf yeroo hundumaa halkaniif guyyaa si ammeessuudhaaf yeroo itti gadi taa'uu hin qabu seetan. Kanaaf dammaqaa jedha dubbii Waaqayyoo. Maal godhaa? Dammaqaa jedha. Maqaan isaa baay'eedha. 19 jedheedha. Qorontoos 2:11 irratti dhiira tokkoof isin naqaddeeraa jedha Peetro Phaawulos. Dhiira tokkoof isin naqaddeeraa garuu jedha akka bofti yaada Hewaan hattummaa isaatiin gowwoomse qulqullummaa Yesuus Kiristoositti yaadni keessan hin geeddaramaa laata jedheen sodaadhaa jedha. Hewaanin indaatallalaat jedha. Afaan Ingiliffisaa immoo he deceived her jedha. He is deceiver. Yaattallilaal acbarabaariidha seetan. Gowwoomsaadha. Maqaa isaati kunis hin gowwoomsa. Gowwoomsa jechuudha. Isa dhugaan taanee dhugaa fakkeessanii dhiyeessu. Isa dhugaan hin taane dhugaa fakkeessanii dhiyeessu.
isa galma gaarii hin qabne galma gaarii akka inni qabu fakkeessanii mul'isu. Akkasitti dasiit godha. Attamitti dhaqee jannata keessa attamitti akka dhaqee yaadattu. Waaqayyo waan hundumaa kenneef Addaamiif Hewaaniif waan hundumaa nyaattu jedhe. Nyaanni guutuu garuu muka kanatti hin bu'inaa jedhe. Inni dhugaa kan mul'isu rasatti hin bu'inaa jedhe. Gara Hewaan yeroo dhufe seexanni communicationii jalqabe gaa. Amma nyaata muka kanarraa akka nyaanne sinnoo weeyyeedhe maan nyaattanii jedheen waan hundumaan wayyamee isatti hin bu'inaa jedhe Waaqayyo jedheen hin duutan jedhe. Agartee kan inni gowwoomsu hin duutan akka isaa taatu malee akka eewu inni tokko Waaqayyoo ta'uudhaaf yaalu Waaqayyo waaqarraa gad isa darbate. Maqaan isaa ulfaatu. Namas of tuulummaattiin kufe fidee dhufe gara namaa. Of tuulummaattiin kufe fidee dhufe nama inject godhe. Erga yeroo sanaa qabee amalli kun jireenya namaa keessa jira. Of tuulummaan ol qabuun jireenya namaa keessa jira. Isinii galee kanaaf akka jedhee gowwoomsi sobe. Gooftaa Yesus akka jedhe wangeela Yohaannis 8:44 irratti inni sobaadha jedhe abbaa sobaatis jedhe. Inni maalidha? Sobduudha jedhe. Sobaadhaan abbaa sobaatis jedhe. Abbaa maali? Abbaa sobaatiin soba. Yeroo sobu of keessaa fuudhee dubbata jedhe. Ani garuu dhuguman isiniin jedhaa jedhe gooftaan dhugaan. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni soba yeroo hundumaa. Kanaaf itti mormaa jedha kutaan keenya. Dammaqaa maal godhaas itti mormaa jedha. Jedhaa maaloo maal godhaati? Dammaqaa itti mormaa. Akkasumatti xaaraan kun duwwaan sitti mul'atin. Akkasumatti ardiin kun duwwaan sitti mul'atin. Waan mul'atu duduubaan inni mul'anne jira. Waan hin argamne duduubaan inni argamu jira. Yeroo inni bareechee fide son bareenne. Yeroo inni miidhagsee fidu son miidhagne. Calluma itti irratti lafanna hin. Dhaabadhu iddoo sana. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa irratti waami. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa anaaf siif gaachana keenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ittiin mormaa dammaqaa ittiin mormaa jedha. Waa'ee dammaqumsaa hin haasofna booddee. Attamitti ittiin mormina seeduun qabxii 4 sinii ragaam. Attamitti ittiin mormina. How to confront it. How to say no. Ittiin mormaa jedha. Attamitti ittiin mormuu dandeenya. Seeduun ni jalqabaa lakkoofsa 8 irra jira. 8 irra achiin jalqabeessa 7tti booddeen deebi'a. Of qabaa jedha. Mee of qabaa jedha. Maa jechuudha of qabuun? Afaan Amaariffii maa jedha? Bamatan nuuruu jedha. Bamatan of qabaa. Seexanaan kan nuyi morminu namoonni baay'een waldaa baay'ee yoo argitan waldaa Pentekostaalii yeroo baay'ee ammatti mormina gaa 1 2 3 jedhanii በኢየሱስም halkaniif guyyaa yootti waamte waamicha namaa vooliyumii isaatu sochochoosa miti seexan. Guddiftee iyyitee fi xinneessitee jetteetu muuvisa godha miti. But the power you hold in your life rebukes devil. Amen. Jireenya ti jiraattu it determines. Jireenya ti jiraataa jirtu murteessaadha malee iyyitee guddiftee jedhaagaa yoo tettee waan fiduun qabu waan geeddarus hin qabu. Garuu kutaa keenya kana keessatti
በመጠን ኑሩ ኦፍ ቀቡዳን ጅራዳይደ ኦፍ ቀቡ እቹማ እቹ ዴፊኒሽን ኢንሳ በመጠን መኖር ማል ጀቹ ኦፍ ቀቦቹን ዋንጎቹ ደንዴሰን ኡቱማ ጅሩ ዲሱ ዋንቲ ሲኛቹ ደንዴሰን ኡቱማ ጅሩ ዲሱ ዋንቲ ሲኑፈቹ ደንዴሰን ኡቱማ ጅሩ ዲሱ መገደብ ራስን መገደብ ኦፍ ሙርቴሱ ኖ ጀቹ ደንደው ኤውን ኦፊን ለዱካርቱይ ኖ ኦፊን ጀቹ ደንደው የሮባ የነም ኖፊ ኖ ጀቹ ደንደው ሰለሞን ቢየለፋ ከነ ከሰት ናምኒ ዋንቱን ዱምቱ ሳጉቴ ከነከሳቲን ጅሩ ወርቄ መነኩልኩሉማት ቤተ መንግስት ከለበት ለፋሳት ግርግዳት ዋንቱን ዱምትኑ ሳጉት ማልጎቹ ትገጋ ሰይጣን ከመጠን ያለፈ ኑሮ ደበርሴ ሰከንጋ ዱበርቲ ዲበቶርባ ፉዴዳ ጋርጋርቱ ዱበርቶታ ሞ ዲበሰዲ ሳጀቶ ዲበሰዲ ዱበርቶታ ደመና ዲበቶርባ ኩመቶ ኩፉዴካ አከነማ ደላ ሰዓት ነከቱ ፊዴቄ ዳቤፍ አገርተኒ በመጠራ ለመኖር አቺ ቦዴደ ዱቢ ዋቀዮ dubartoota warra moorotaa dubartoota warra mo'aabotaa dubartoota naannoo jiran babbareedoo dha hunduma fuudhee fide naqe akka jira sagalee waaqayyoo lapheesaa waaqayyoo isa dhugaa waaqessurraa kaachisaniidha agartee yeroo gadabii dabartee deemtu yeroo gadhiisitti of kennan jireenya gadhiisitti utuu qabdu no utuu nyukuufuu dandeessu kuuftee nyaachuu dandeessu no hinga utubaayee uffachuu dandeessu hinga በመጠን መኖር daangaa qabaachuu jireenya ofiitiin of qabuu danda'u daangaa qabaachuun isa kanaan mormita seexanaan yeroo inni jireenya gadhiisitti si gadhiisu si kennuu barbaadu no jechuu danda'u nu agargaaru waaqayyo አሜን ከልክ ወትራስን መጠበቅ jireenya qannoof gadhiisit raaf eegu jireenya qannoo jireenya hundinuu keessa guutu tof kennuu raaf qabu kun seetanatti gufuudha akka barbaadde akkati jiraatu barbaadan akka barbaadde akka nyaattu akka barbaadde akka dhugdu akka barbaadde akka uffattu akka barbaadde akka dubbattu akka barbaadde akka baatee galtu barbaada jireenya ofiitti daangaa gochuun garuu seetanaaf gufuudha waaqayyo nu gargaaru kanaaf obboloota ko jireenya nama baay'ee gadhiisitti kennee sorongaasisa jireenya nama baay'ee sorongaasisa sakana shishirra fuudhee ka'e sakana ejjaaf xuraa'ummaarra fuudhee ka'e sorongaasisa jireenya nama dhuguman isiniin jedha ilmi waaqayyo akkuma sila jedhe dhuguman isiniin jedha jireenyi namaa baay'ina horiitti miti jedhe baay'ina jireenya gadhiisitti miti akka garaa ofii jiraachuuttis miti jireenya limiteeshinii qabaachuu tura jira limit of gochuu yeroo garee waan naqee waan hin gowwoomse waan nyaataa dhibee waan beelaan rukutamte isinitti fakkaata jirtu hin beelofte jettanii yaaddu waan hundinuu guutuudha wanti nyaatamu hundinuu jira beela jiraan namiti akkasitti hin yaadina wanti siin ayyamamne kun maalumaaf dhoowwamte ati jedheen maasii dhoowwe isaa jedhe waa taataam jedhe waan tokko taataa isa sii dhoowwachuuf jedheetii si gowwoomse waaqayyo jedhe uumee achi kaa'eeti gowwoomsaa waaqayyo ayyaanattiin of eeggannuu nuuf kenna ni jalqabaa of qabuudha ni lammaffaa lakkoosa 8 irra jira ammas itti aansee
mata duree kooti mata dureen irratti dubbataa jirudha mata dureen koo maalidha maal jedha isinin jedhe dammaqaa maal jedha lakkoofsa 8 of qabaa erga jedhe booddee dammaqaa jedha mee dammaqaa jedha baay'inni hiikni isaa dammaquun irribaa ka'u namni yeroo hundumaa jireenya dammaqaa qaba taanaan waan baay'eetti saaxilamu namni jireenya dammaqaa hin qabu taanaan garuu waan baay'eetti saaxilama dhaqeen kirdaada kan inni facaase qamadii keessatti maal attamitti kun ta'eedhaan ergamoonni dhufanii maal atoo qamadii facaafteedhaan gara isaa dhufanii maali eessaa dhufe kun eegan qabu eegduun qabu ture qamadiin sun hunduma tura feedha hirrafani utuu isaan rafanii jedhe Yesus utuu isaan rafanii dhufee facaasee deebi'eedha namni jireenya isaa keessatti dammaqumsa hin qabu taanaan waan barbaade gaditti facaasa kosii gaditti facaasa jireenya namaatti waan siif hoo'e fakkeesse waan siif ta'u sitti fakkeesse kosii facaasa jireenya namaa keetti waaqayyo isaa ifatu kosii dhugaatii facaasa kosii ejjaa facaasa kosii xuraa'ummaa facaasa ashiishii facaasa isa duwwaa miti kana hundumaa miti kana hundumti keessanuu beektu sila maa inni makaasaa lama hewaaniin maal godhee jedhe Paawulos in gowwoomsaadha maal takka ittee kadhattaa'edha maalii sardaan saayii takka ilaaltee TV keessa ilaalteen kadhattuu maal sardaan saayidha utuma TV ilaaltanii ribni felek mee egaa jettanii waan jettanii fiigdanii gara sirriitti fiiddu miti akkas miti jireenyi nama baay'ee akkasii takka ittee kadhattaa'edha maayin badaa hin jarjarin Efesoon 5:14 irraa ati kan raftu dammaqi Yesus si ibsaa ati kan raftu dammaqi Kiristoos si ibsaa obboleessa tokkotu eda galgalaa interview tokko godhuun achi keessaa wanti na tuqe tokko deebisaa keessaa ganama yeroon kawwedhe gara tekstii sinna koyde gara emailii sinna koyde baay'ina tuqe gara emailis gara tekstis gara TVs gara maalii sinna koyde obboleessi sun macaafuma koottan dunuunfadhee fiigayde macaafa qulqulluu attamitti waan hundumtu akkasii ta'ee yeroo hundumaa kanan qayyamadheettaa kana qayyamataan jira jettaa attamisi ta'ennaan gara tekstiin naqu gara emailiin naqu gara maaliin naqu dunuun fadden gara macaafa kootti fiigayde isaan banadhayde agartanii warra akkasiin barbaadu gaan tekstii irratti kan Facebook irratti ganameeffatanii kan YouTube irratti ganameeffatanii dub achirratti sabooddeessaa dhufaga sini galee eessaa dhufaga sabooddee Facebook irratti liq akka tu gaggalagashitu hin banne saatiin ga'ee ijoollee gowwoomsaadha aaci barbaariin attaalaayin ossu ያታልላል አታለላት ጀዳ እንጎወምሴዳ ከናፍ የሮ ሁንዱማ ደመቃ ጀዳ ደመቅ ጅሬኛ ከረት ደመቅ መነከ ደመቅ ከራ ከረት ደመቅ ያልካን ደመቅ ጉያ ኢልሚ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታን የሮኒ ዋቀራ ደቢኡም ቤቱ ቆባ ይገዱ Amen. Dama ke eggadu kobbaa eggadu macaafa keenya nu dubbisa daagim 24 soddoma itti baafadhaame ishee kana
isin kofachiifti isheun fakkeenya 24 30 amma 34tti. Ani maasii nama dhibaa keessa iddoo dhaabaa wayinii nama qalbii hin qabne keessas nan adeeme. Kunoo qoraattiin iddoo hundumaatti hin biqile. Aramaan irra hin garagale. Dallaan dhagaasaas hin jijjige. Yommus ani ilaaleen wanta kana yaadaan qabee isan arge kanarraas barumsa nan argadhe. Rafuudhaaf harka kee walirra hin qaxxaamursita. Yeroo muraasa hin mugdaa, yeroo xinnoo ishee sin rafta. Garuutumati raftuu hiyyumni akka saamtuutti, dhabinnis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sittin dhufedha. Agartaniitu dhageessanii mee dhaggeeffadhaame irra nuu deebi'a. Maasii nama na qalbiin isaa butame tokko nama dhimma giddallashii tokko maasii isaa keessan darbeedhe. Maasii isaa keessatti mana deemuu addan aramaa achi qoraatti asaramaa achi ramaadhaa. Maal namichuun maasii isaa maal hin mancaase mee dhaggeeffadhaa. Ani maasii nama dhibaa keessaa nama dhibaa jechuudha. Dhibaa jechuudha. Nama hojjechuun jaallanne. Nama hojiin jaallanne afaan Amaariffaan ሰነፍ የሰነፍ ሰው ማሳ ውስጥ አለፍኩ ይላል። ሰነፍ ነማ ዲባ ዲቦፍቱ ረደቢ Ani maasii nama dhibaa keessa iddoo dhaabaa wayinii nama qalbii hin qabne keessas nan adeeme. Kunoo qoraattiin iddoo hundumaatti hin biqile. Aramaan irra hin garagalee, dallaan dhagaasaas hin jijjige. Yommus ani ilaaleen wanta kana yaadaan qabee isan arge kanarraas barumsaa nan argadhe. Rafuudhaaf harka kee waliin qaxxaamursitaa, yeroo muraasa hin mugda, yeroo xinnoo ishee sin rafta. Garuu utumati raftuu hiyyumni akka saamtuutti, dhabinnis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sittin dhufa. Dhabumsi hiyyummaan akka maaliitti sitti dhufa? Akka saamtuutti jedha. As ilaaltee achi ilaaltee too ribarra oolte, ribarra bulte. Kellaan jijjigaadhaa jedhe, kellaan jijjigeeraa jedhe. Maasiin aramaa duwwaadhaa jedhe, qoraattii duwwaa jedhe, kanarraa barumsaan fudhee jedhe. Yeroo xinnoodhaaf hin mugdaa jedhe. Sa'a 6 yoo baate moo 8 si ga'a. Hin mugdaa jedhe. Kanarraa kana ta'e garuu hiyyummaan akka waraanaatti, akka xiyya waraanaatti sirra ba'a jedha. Ittiin mormuu dadhabda. Isinii galeeraa? የተበዘበዙ የተዘረፉ በእግዚአብሔር ቤት ቁጥር የላቸውም። የተዘረፉ የተበዘበዙ እርቃናቸውን የሚሄዱ ጸጋ የጎደላቸው አያኒ ዋቀዮ ከንትረት ና ባየ ጅረ መና ዋቀዮ ኬስ ቁላ ኑደደቢስ አያኒ ኑትረቴ ኑጣጣቴ ማሊፍ የሮን ከም ኑጎፍታዳ ወጅን ማሊፍ ዱቢሳ ወጅ የሮን ከም akka nama silaa dunuunfadheetti fiigayde isa kana nu jalaa dhossee jechuudha. Kanaaf obboloota ko dammaqanii ulfina isaa arganidha. Ergamoonni sadan sun yeroo Yesuus Kiristoos Eeliyaasii Musee wajjin Dabra Taabooritti calaqqises hin mugu turanidha. Dammaqanii ulfina isaa arganidha. Luqaas yoo dammaqte ulfina Waaqayyoo agarta. Waaqayyo nu haa dammaqsu kaa. Dammaqaa ni lammaffaan dammaqaa ni jalqaba maalan jedhe of qaba ni lammaffaa moo dammaqaa sadaffaatti dabarra ni sadaffaan lakkoofsa 9 irra jira 9 irraa dhiphina sanyiisaa kan keessanii kun obboloota keessa warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanii akkatti dhufu beektanii warra amantiitti jabaatan taa maalitti mee jedhame warra amantiitti jabaatan taa of qabaa dammaqaa amantii faith
jiraachuu waaqayyoo kan nu ittiin namanne kan nu ittiin agarre ija hafuuraa amantiidhaan karaa amantii. Maariyaam durbatti Kiristoos akka dhalate kan nu ittiin hubanne amantii. Waaqayyo jalqaba waaqaaf lafa uumuusaa kan nu ittiin hubanne amantii. Dubbii waaqayyoo waaqa jiraataa kun afaan waaqayyoo keessaa akka madde kan nu ittiin hubannu amantii. Faith. Amantii. Yesuus deebi'ee dhufa innee amanna. Dubbii isaa nutti dubbata. Maaliin hubanne? Amantii. Jireenya namaa keessaa amantiin rukutamnaan bakka doonii maliiq isa jedhamu san hin qabne ta'uudha. Qilleensata sifachuu oofa. Doonii maliiq isa jedhan sana maalle akka jedhamu hin beeku afaan Oromiffaanii. Isa lafatti gadi ergu amantii isatti fakkeessa Phaawulos Ximootiyoosiin akka doonii maliiq hin qabne ta'aniiru namoonni baay'ee amantiitti gadhiisii ta'aniidha. Amantiirraa kaataniidha dhiifama. Amantiirraa kaatanii akka doonii maliiq hin qabne ta'aniiru. Qilleensata soofaa achoofa doonii san qabne. Kanaaf obboloota ko amantiin jireenya keenya keessaa golgoloomnaan garatta deemnu hin beeknu. Waan goonus hin beeknu. Maaliifan hirriba dhaba? Maaliifan jilbeenfadhee jilba sukkuuma? Maaliifan yeroo koo kana wajjin dabarsaa? Amantiin hin jiru taanaan. Kanaaf waan goonu hundumaa amantiidhaan goona fuula waaqayyootti. Dhufee nu furaa. Attamitti barte? Amantii. Jireenya bara baranaa kenna. Attamitti barte? Amantii. Kanaaf yeroo hundumaa amantiin maal keessaa maddadhaa? Roomee 10. Amantiin dhaga'uu irraati. Dhaga'uun dubbii waaqayyoo irraati jedha. Kanaaf dubbii waaqayyoo akkatti hin dhageenyeef yeroo ganamaaf galgala irratti hojjetu waan gara biraa irratti hojjetaa jiran. Dubbii waaqayyootiif yeroo dhimma si dhabsiisu amantiin kee dadhabaa deema. Sababiin isaa nutriishinii hin qabdu. Nyaata hin qabdu, dhugaatii hin qabdu. Attamitti dhaabatta? How can you able to stand against the devil? Innoo ganamaaf galgala si jigsuudhaaf, si cabsuudhaaf irratti hojjetatte itti dhaabatte dandeesse. Kanaaf fuula waaqayyoo waaqa jiraataatti amantiitti jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Maalitti? Amantiitti dhaabadhaa jedheetti dhaabadhaa seera kana maal jedha? Resist in faith jedha. Resist. Inni jiru taanaan you can't resist it. Efesoon 6:16 irraa maalidha? Efesoon 6:16. Yeroo ganamaaf galgala dubbii waaqayyootti butannu dubbii waaqayyoo waaqa jiraataa suni ganamas galgalas yeroo qayyamannu humna afuuraa horataa deemna. Humna afuuraa ala sana seexana resistii gochuu dandeenya. Maalidha Efesoon 6:16? Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sanaa warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Ameen, 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 ameen. Meera deebii mee dhagaani? Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Amantii akka maalitti? Akka maalitti? Akka gaachanaatti. Gaachanni yeroo hundumaa kakuu dur abboonni gaachana harka keessa baafatan qabos keessaan. Asiin garuu gaachanicha jira. Waan ittiin gaachanicha akka itti qaban qabu keessaan. Akka itti qabanii ofitti qabu. Wanti darbatamu hundumtu isarratti lafa dha'ee lafa dha'a. Kanaaf amantii akka gaachanaatti ol kaasaa. Xiyya isa boba'aa deemu sana maal gootu jedha? Inni dhaamsitu jedha. Utuu sin argatiin dhaamachuudha. Yoo ati maal ol kaafte? Amantii. Nan dandeessu maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Ati nan dandeessu ittiin jetta taanaan siin danda'u. Akkan sila jalqaba irratti waa'ee ifachuu sana dubbadhe nan dandeessu duwwaan ooraal woordii duwwaa ta'uun irra jiru. Jireenya jiraannuunidha malee.
jireenya sadhumaattan darba sadhuma finally lakkoofsa torbarraa maayidhaa beekaan kanaan xumuruu barbaade ol deebina torbatti maal jedha lakkoofsa torbaa inni isinii waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti itti gataatii dhiisaa. Yaaddoo keessan maal godhaa? Jireenya nama baay'ee kana murdee qaba ukkaamse maaliin? Kunoo kun ta'uufi kunoo kun san ta'uufi kunoo kun ta'uuf jedha kunoo akkas ta'uuf jedha kunoo akka jedha hin nageenyeeti hin nageenye Facebookii keessatti abaluuf kaa'ee mee dhaqee ilaali kana laali sana dhaggeeffadhu mee kana laali kokkee qaba gaa yaaddoodha. Waaqayyo bara baraan isaa ifatu eewutti gataa jedhe gataatii dhiisaa jedhe. Kaleessa ganamaa wayiin muddeena qabe dhaqeen soofaarraa akkas hirkadhe kophaadhuma koo mana jira naan hafuurri qulqulluun billichi waan natti godhe innan qophaa jiru edaa yaaddoo keessa Waaqayyotti gataadhaan jedhe asii qophaan jira asii fucha argatee ittiin na waraanaa jira. Isaan soofaarra harkachuuf jalqabe dhiiseen kutaan qophaa jiru ooma sanan qophaa ooleeyyuu diraaftii irra dabarsaa ture diraaftii isaa dheengadda baasee kan sallallabuun dhaqee dira deebi'ee ilaale. Filiphisiiyuus 4:7 gooftaan ni oodha waan isin yaaddeessu hundumaa isarratti gataa dabalee akka jedhachis Phexros duwwaa miti gooftaan maalidha dhiyoodha waan isin yaaddeessu hundumaa gataa malaan kaawwachuu miti gatuun malaan eeggattee kaa'u miti murtuutifachuudha malee gatuun ameen gataa jedhe eewurratti gooftaarratti gataa jedhe. Ameen. Kanaaf obboloota koo ni jalqabaa maayin of qabaa taaneo dammaqaa taaneo amantiidhaan ittiin morma narfaffaan waan isin yaaddeessu hundumaa isarratti gataa. Ameen. Yoo kana goone egaa faayinaali kana goone yoo ta'e akkas goone yoo ta'e we will be immovable phase of man of faith achi isa kana goona taanaan ganamas galgalas gooftaarratti gataa dammaqaa amantiin cimni dhaabataa deddeebina mana Waaqayyoo keessa taanaan in chochoonu jechuudha bara keenya hundumaa isarratti gatuun akka Haannaa gochuudha. Haannaan abbaan manaa jajjabeessee dadhabee hin boossin harkitii gaaf tokko garuu this is a final day jette guyyaan kun guyyaa dhumaatinaaf jette fuula Waaqayyootti gaafa sa'aatii dheeraa kadhatte halkan dheeraa guyyaa dheeraa ta'u halkan ta'uu isaan beennu yeroo dheeraadhaaf jedha jilbeenfattee mana qulqullummaa mana Waaqayyoo irratti Eeliin dhufee deebi'ee ilaalaa achuma jirti Eeliin waan gara biraa ejjetee deebi'ee dhufaa achuma jirti lubichi ammas waan gara biraa ejjetee deebi'ee dhufaa achuma jirti Haannaan maali machii yoomsi dhiisaatti hin jedheedha hin machoofne no dubartii garaan ishee gaddedha Waaqayyo koottan laphee koo dhangalaase garaa koo itti ameen gaafa sanaa qabdeera sagalee Waaqayyoo lamuu lammataa akka nama gadduutti gaddi irratti mul'anneedha ameen gaafa sowwaala tolchitee kaate isheen namni yaaddoo isaa Waaqa irratti gatu owwaala isaa tolcha jechuudha owwaala yaaddoo sana kanaaf Waaqayyo irratti gatu Waaqa nu dandeessisu ameen meen kadhanna namni haaraan ara dhuftan sila gaafatamtanitti hoo jiraattan gooftaafis namni haaraan mana kana keessa hoo jiraattan Waaqayyo
jireenya na saa'uli kana hunduma yoo hundi isaa isiniin galle ta'e Yesuus Kiristoositti of kennuun jireenya namaa birmadummaa akka ta'e hubadhaati gara Kiristoos kottaa. Namni haaraan Kiristoosiif haaraan jira yoo ta'e manana keessa isinan hafeera. Jirtan taanaan immoo kadhanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenya galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Mee kaa dhaabadhaa fuula Waaqayyoo jaajja. Jireenyi keenya dammaqaadha. Ask yourself. Dammaqaa jedha mata dureen isaa. Dammaqaadha jireenyi keessan. Isin gowwoomsaan jiru, isin gowwoomsaan oolu, isin gowwoomsaan bulu. Yeroo qabdu Waaqayyoof amantiitti cimtanii dhaabattanii ittiin mormaa jirtu. Gargaaraan koo si taanaani, geggeessaan koo abbaa koo si taanaani, qabaadina jalaa ooleani. Gargaaraan koo si taanaani, geggeessaan koo abbaa koo si taanaani, qabaadina jalaa ooleani. Kamimeen kaminisa baay'ate ogochaan kansa. Kamimeen kaminisa baay'ate ogochaan kansa. Gargaaraan koo si taanaani, geggeessaan koo abbaa koo si taanaani, qabaadina jalaa ooleani. Qabaadina jalaa ooleani. Qabaadinaan oolchee Waaqayyo. Qabaadinaa sin oolchee obboloota. Qabaadinaa sin oolchee obboleettota. Haleluuyaa. Galata gashaa ammarraatti jirtu mana isaa keessa. Jirra mana isaa keessa. Jirra kellaa araaraa keessa. Jirra qe'ee araaraa keessa. Haleluuyaa. Harki isaa si golboobeera, barruun isaa si golboobeera. Diinatti inni sillaan inni si kakate si wajjin jira. Itti dubbadhu seetanatti. Haleluuyaa. Si geggeessaa jira. Amantii kee akka gaachanaatti ol kaasi. Xiyya isa boba'aa dhufu lafatti gad harcaaftaa ofirraa. Haleluuyaa. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Kan nu waraanu maqaa keen kan waraaname haa ta'u. Kan nu lolu maqaa keetiin haa lolamu galgala kana. Kan boolla nuu qotu ofii isaatii itti darbatamu galgala kana. Jireenya keenya madeessuudhaaf, jireenya keenya cabsuu irratti kan ejjetu maqaa ilma Waaqayyootiin nurraa cabu galgala kana. Nurraa kan galaafatame haa ta'u galgala kana. Wallaansoon keenya yaa Waaqayyo itti fufee yeroo hundumaa abdii kan hin kutachiifne moo'ichaa gara moo'ichaatti, humnaa gara humnaatti, ayyaana gara ayyaanaatti nu ceesisuudhaaf ati nu wajjin jirta. Haleluuyaa. Ati nu wajjin jirta. Haleluuyaa. Qorumsi diinaa yoo jiraate iyyuu inni amma bara dhuma jireenya keenyaatti nu wajjin ta'uudhaaf nu kakatte. Yeroo hundumaa Amaanu'eel nu wajjin jirta. Amaanu'eel nu wajjin jirta. Amaanu'eel nu geggeessita. Amaanu'eel boolla nu oolchita. Amaanu'eel kiyyoo nu oolchita. Raba gabooyyi adadi nama santurala seendara laba hadeena nanamayya ruma gabayya nanama sandonia. Haleluuyaa. Nu geggeessa harki kee, nu baata harki kee, nu danda'a harki kee, nu jiraachisa harki kee. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Obboloota kan ammeessaa jiru, obboleettota kan ammeessaa jiru, caabii maqaa Yesuus Kiristoosiin, caabii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kan halkan hirriba keessa dhufee si wareersu obboleetti, hirriba sitti yakkee hirriba keessan si wareersu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraa cabeera. Sirraa cabseera Yesuus. Haleluuyaa. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u Yesuus.
galanni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Saba kee walaba baafta, saba kee birmaduu baafta, saba kee hin oolchita, saba kee lafaa kaafta, saba kee gufaatti oolchita, saba kee kufaatti oolchita, saba keetiif hin dhimmita. Haleluuyaa! Saba keetiif hin dhimmita. Haleluuyaa! Galanni waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif haa ta'u. Yeroo nu laatteef ulfaadhu. Dammaquu akka sabni kee danda'u, amantiin cimee dhaabachuu akka sabni kee danda'u, Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo saba kee gargaari ati. Nu gargaari hunduma keenya amma dhuma bara jireenya keenyaatti nu biraan hafin. Hafaa bara keenyaatti laanna torban dhufu kana hundumaa keetti nu geggeessi. Warra dhufuudhaaf saganteeffatanii dadhaban lafa isaan jiranitti isaan yaadadhu. Araarri kee ayyaanni kee saba kee wajjin haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin.